Professor Iskel Boda, Salata Gonekani, Saganta Itianu Tidabarra, Gara Professor Iskel Tinder. Kalahama, maka di diri walagar. Asirati gafadu batamu, kitaba barresi jawari, kitaba erbisi fajudaf. Asjira, jeda meru batamatare, sena barresi je. Adi sena barresi sana kerja. Yadan dosat. Yaadannoo isaa eessaa akka dhufe nutti hime. Muuxannoo maaliitiin akka guddate nutti hime. Hunduma keenyaatiif immoo warra wajjiniin turreefis warra gama gamana dhaabateefis waan nu yaadachiisu qabaa jechuudha. Yaadannoo mataa isaatii duwwaa miti. Dhugaadha eessaa akka dhufe. Anamma bakka inni itti dhalate maal akka inni fakkaatu harmeen isaa eessa akka turanii abbaan isaa maal akka ture gaafii irraa dhagaheera. Akka kana immoo barreeffamaan gaafa dhiyaatu barruudhaan gaafa dhiyaatu isa baruun namatti tola. Wal baruudhaaf hin tola. Asirratti waan ani jechuun barbaadu yaadannoo mataa isaatii waan nu yaadachiisus qaba. Tokkoffaa isin warra as keessa jirtan uummatni Oromoo akka kana mana guuttanii waggaa 6 dura akka kana mana guuttanii as duwwaa miti addunyaa mara irratti wal argaa turre. Waggaa 6 wal argaa turre. Gaafa sana yaadadhaa. Gaafa sana ittiin yaadadhaa gaafa wal argaa turre addunyaa fuulduratti seenaan akka hojjetame. Lammata kitaaba yaadannoo ta'e keessaati isa jalqabaati malee isa dhumaa miti kun. Inni iyyuu itti dabalee tananii barreessaa jedheera waan yaadatanii fixan miti. Yaadannoo inni sitti dabaladhaa warri kaanis itti dabaladhaa kitaabota qabsoo Oromoo isa dheeraa keessa isa waggoottan meeqa dachaa meeqaan ta'e keessatti sadarkaa tokko irratti sadarkaa qabsoo qeerroo warraaqsa qeerroo jedhamu keessatti akka inni itti yaadateef seenaan isaa barreeffamuudhaaf iyyuu hin qophoofne maaliif seenaa isaaf hin xumuramne seenichatu hin xumuramne seenaa qabsoo Oromoo sanatu hin xumuramne beeksisa isaa irratti agartaniittu gar tokkooni waan amma har'a hojjennee akka har'aatti hojjennee fi waan hangaamu hin qabu baga hojjennee waan hojjennee fi ammayyuu irra dhaabbannee ammas mirkaneessinee addunyaafis uummata Oromoofis diina hundumaatiifis hin agarsiisna waan gaabbinu hin qabnu akkas jechuu garuu waan dogoggorra hin qabu jechuu miti dogoggorra keenya irraa baanee deemnee kaana kana yaadadhaa jechuudhaatiif hin jedhu hin xumuramne xumuramuu dhiisuu isaatiif immoo kitaaba eebbisuu jedhame garuu immoo itti aansee wanti dubbatame jira. Qabsoo Oromoo isa itti aanu irratti immoo hin mari'annaa galee sirra waan jiruuf jechuudha. Kitaabni kun kana yaadadhaa. Waan kanaan dura ture qabsoo Oromoo isa injifannoodhaan xumurame nu yaadachiise malee injifannoon nu yaadachiise malee injifannoon lafa qabachuu isaa nu yaadachiifne waan nu yaadachiise galatoomne. Garuu immoo ammayyuu boqonnaa haaraarra jirra boqonnaa kan biraarra jirra baga deemnee wal agarre baga wal yaadachiisne asii gaafa galtan garuu kitaaba eebbisnee galle jettanii achu'aanii dubbeen achuufidhaa kitaabni boqonnaa qaba boqonnaa tokko dhabu kitaabichi barreeffame hin dhumne ammallee gara barreeffamuudhaatiif adeemaa jechuudha isinii wajjinis baga wal agarre nutis baga wal agarre wajjin ta'uu keenya warra jibbuuf immoo wajjin ta'uu keenya warra hin jaallanneef immoo hin gaafnu jechuudhaan jedhee galatoomaa jedhee isin barbaaduu hedduudhaa galatoomaa. Yaadni dhufaa jiru isteejii kana taayimii baay'ee gabaabaa qabnaa asirraayis gabaabsuudhaaf yaalla. Akka yaada kiyyaatti itti aansee Jawaar affeeree Jawaar haasaa erga godhee booda salaata xiqqoo du'achi nusistanii nutti tola.
gaabbuu isatiin Ingiliffaan barreeffame nama gulaanaa jirudha. Andrew kuni baay'ee keessan beektaa yoo ta'an beeka Facebook irratti article inni barreessu baay'een dubbisaa. He's a very objective, balanced writer. Wanta inni dubbisu baay'een jaalladha. Karaa amantaas haa ta'uu dhimma Itoophiyaa kana dhimma Oromoo kana wanta inni barreessu baay'een jaalladha. Jawaar kanas challenge godha waan tokko irratti article isaa sadumaa dubbiseera. Jawaari wajjin jaalala attamii akka isaan gidduu jiru waliin falmii waliin mormii dubbii irratti wanta akkasii akka isaan gidduu jiru waan dheeraa barreessee ture Facebook irratti torbanuma darban kana. Namni kun nama baay'ee jabaa barreessaa gaariidha. Inni amma as dhiyaatee haasaa godha. Andrew D. Court, I'm going to invite you to the stage. I was just making a remark that I always enjoyed all your articles on Facebook. I follow whether it is religious articles or political articles. I've been enjoying your writing. So you are a very well articulated, very balanced and objective writer. So thank you for that. Kabajam, Totafi, Hawassa, Galatama, Minnesotafi, Nano, Ishi, Yoya. My name is Andrew D. Cords. I love people and I'm committed to human flourishing, especially for people typically forgotten, excluded, or hated. I've worked as a pastor, a professor, and a peace advocate in Ethiopia for many years. And I'm truly honored to be with you today and to address you with these brief words. When I began my journey in Ethiopia in 2004, over 20 years ago, I never anticipated that one of Ethiopia's most famous or infamous public figures would ask me to edit their memoir and to be on this stage with them. Of course, I'm referring to Jawar Mohammed. At the time, I was 21 years old, and somewhere in Addis Ababa, or Gondar, or Lalibela, and Jawar was 18 and somewhere in Oromia, Singapore, or Sri Lanka. Life is full of surprises. 20 years later, I'm grateful for Jawar's trust and invitation to edit his memoir titled in English, No Regrets, Reflections on My Journey in the Cairo Struggle. As a writer, I know how vulnerable it is to share my work with readers. And also as a writer, I know how even more vulnerable it is